Harka fuunee hordoftoota hora miidiyaadhaa nagaan keenya akkuma kaleessa dheengaddaa bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu kun egaan sagantaa keessan dubbii dirree dinagdeeti. Sagantaa dubbii dirree dinagdee irratti dhimmoota waayitawaa ta'an dhimmoota dargaggoota oola deemu uummata keenya harka qalleessaa fi maddeen galii garaagaraa irratti hirmaatan illee dhimmoota jajjabeessan gorsaniif barsiisan qopheessuudhaan yeroo hundumaa kan isin biraan ga'uudha. Hanga har'aatti gaan sagantaalee garaagaraa qopheessinee isin biraan ga'aa turreerra ammas immoo dhimma jabaadhaa fi keessumatti kallattii dinagdeetiin hawaasa keenya kan ilaallatu ijoo dubbii tokko qabadheen isiniif dhufeetiin jira. Hamma dhumaatti turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Videoon kun egaan dhaloota baay'ee warra magaalaas warra baadiyyaa warra biyya keessaas warra biyya alaa jiran hundumaa gargaaruu sababa danda'uu fi waliin ga'uu sheerii gochuu hin dagatinaadha. Mata dureen keenya guyyaa har'aa akkamittiinitu madda galii dabalataa horachuun danda'ama ka jedhu irratti kan wajjiniin mari'annu ta'a jechaadha. Akkuma beekamu hawaasa keenya keessatti irra jireessaan kan beekamu maalidha? Madda galii tokkitti duwwaatti rarra'uudhaan yeroo isaan beekamantu jira. Qonnaan bulaadha hawaasni keenya irra jireessi horsiisee bulaadha miindeeffamee jiraata yookaan immoo hojii daldala xixiqqoo irratti kan hirmaatedha. Maddeen galii akka kanaa kun immoo rakkoo garaagaraatiif kan saaxilamudha. Qonna yoo ilaalle faalama qilleensaatiif yeroo baay'ee kan saaxilamudha. Waggaadhuma keessa jirru kana gara baadiyyaa Oromiyaa hedduu isaa kibba Oromiyaadha gara baha Oromiyaadha gara gammoojjii Baalee kana Boorana kana Gujii kana Harargee kana fudhannee yoo ilaalle hongeedhaaf saaxilamee loonni isaa qonni isaallee baay'een akka inni miidhamee hundi keenya kan yaadannudha jechaadha. Warreen akkasumas immoo miindeeffamanii jiraatan jijjiirama dinagdee addunyaa irratti dhufaa deemurraa kan ka'e qaala'iinsa jireenyaa hamma dandamatanitti dadhabuu jireenya mataa isaanii wayyeeffachuuf hamma danqaa ga'utti ta'ee jira jechaadha. Kanaaf egaan warri qonnaa irrattis horsiisa beeladaa irrattis qacaramanii yookaanis immoo maddeen galii mataa isaanii horatanii jiraatan rakkoo garaagaraatiif saaxilamuudha. Kanaafidha kan maddeen galii tokko duwwaatti yoo rarraane karaan maddi jireenya keenya yookaan maddi galii keenya takka duwwaa yoo ta'e rakkoo baay'eetiif saaxilamuu sababa danda'uu fi fuula duratti tarkaanfachuudhaaf jireenya fi fooyyeffachuudhaaf rakkoo qabaa kan jennudha. Egaan wanti barbaachisaa maalidha? Madda galii dabalataa akkamitti horachuu dandeenya ka jedhudha. Ittaansinee balaa madda galii tokkotti rarra'uu maal qaba ka jedhu muuziqaa ittaanu booda isin biraan geenya turtiin keessan amma dhumaatti nu wajjin haa ta'u. Walitti deebinee jirra hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdeedha. Madda galii tokkotti rarra'uun balaa hedduu baateedha kan inni adeemu. Balaan inni baatee deemu keessaa inni jalqabaa maalidha? Rakkoon hojii dhabdummaadhaa gaafa uumamu irraa dandamachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Madda galii tokkotti rarra'anii jirra yoo ta'e maddi galii sun yoo dhabame yoo cite yoo hojii dhabdummaan nu mudate kan biraa itti waan hirkannu hin qabnu sababa ta'eef rakkoo dinagdee hamaadhaaf rakkoo galii hamaadhaaf nu saaxiluu danda'a. Kanaaf namoonni baay'een madda galii tokko duwwaatti rarra'anii jiraatan si'a baay'ee gaafa carraan hojii sanaa dhabu gaafa biizinesii sana dhaaban gaafa madda galii sana dhaabanii maatiin faca'u rakkoo garaagaraatiif yeroo isaan saaxilamantu argamaa jechaadha. Kanaaf adda durummaadhaan carraa hojii dhabdummaa fi madda galii dhabdummaan namatti fidurraa dandamachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Lammaffaa irratti namni madda galii tokkotti rarra'u bilisummaa maallaqaa financial freedom isa jennu yoomiyyuu taanaan mirkaneeffachuu danda'u. Addunyaa nu keessa jirru kun waa baay'een addunyaa keessatti nama barbaachisa. Manni jireenyaa nama barbaachisa, geejjibi nama barbaachisa, mana barumsaaf nama barbaachisa, nyaataaf, dhugaatiif, ragar waa baay'eedhaaf nama barbaachisa. Galiin keenya madda tokkitti irraa dhuftu isa kanarra darbee financial freedom ga'aa ta'e akka gonfannu nu gochuu hin danda'u. Addunyaa kana irratti keessumatti immoo biyya keenya keessatti hawaasni yookaan maatiin bilisa yookaan walabummaa maallaqaa hin qabne warra maddi galii tokkitti rarra'anii jechaadha. Kanaaf balaansaa hamaa akka ta'e akka beenuudhaaf sadaffaa irratti qaala'iinsa jireenyaa dhufurraa akka hin dandamannee fi rakkoo jabaadha kan inni baatee deemu. Madda galii qabnu yookaan yoo waajjira mootummaa tokko keessa hojjenna yoo ta'e fakkeenyaaf akkaataa itti qaala'iinsi jireenyaa dabalaa deemuun mindaan keenya dabalaa deemuu hin danda'u. Bara 2018 hanga bara 2022 akka lakkoofsa addunyaatti keessa jirru kana yoo ilaalle qaala'iinsi jireenyaa persentii 200
persentii dhibbaaf shantamaan kan dabalantu jira. Geejjibi, kiraay mana, nyaataaf dhugaatiin mana keessatti itti fayyadaman baasiin garaagaraa kan persentii dhibba lamaa gadiin kan dabale hin jiru. Mindaan namaa garuu haga sana dabaluu hin danda'u. Kana jecha maal jecha madda galii tokkittiitti mindaa tokkittiitti yookaan daldala xiqqoo tokkittiitti rarraanee deemna yoo ta'e qaala'insi jireenyaa balaanni fidee deemurraa dandamachuun baay'ee rakkisaa ta'a. Kanaaf balaa sadaffaa irratti inni fidu qaala'insa jireenyaarraa akka hin dandamanne gochuudhaan. Arfaffaa irratti namni madda galii tokkotti rarra'ee deemu qabeenya dhaabbataa dafee uummachuudhaaf baay'ee isa rakkisa. Mana ijaarrachuun nama barbaachisa yoo ta'e, meeshaa gati jabeessa mana keessatti qabaachuun nu barbaachisa yoo ta'e, konkolaataa qabaachisuun nu barbaachisa, lafa qabaachuun nu barbaachisu yoo ta'e, yookaan immoo qabeenya dhaabbataa wabii egeree jireenya namaa ta'u tokko qabaachuun nama barbaachisa yoo ta'e, madda galii tokko qofaatti rarra'anii wantoota akkasii ijaarrachuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf namoota isin magaalaa Finfinnee keessatti magaalota akka Adaamaa, Amboosa ta'u magaalaa kanneen biraa keessatti agartan kan gamoo qaban, kan mana qaban, kan qabeenya dhaabbataa garaagaraa qaban yoo laaltan madda galii tokko duwwaatti warra rarra'an miti isaan. Hojii garaagaraa hojjechuudhaan madda galii dabalataa lammaffaa, sadaffaa uummachuudhaan warroota carraaquu danda'anii. Kanaaf namni abbaa qabeenyaa ta'uu barbaadu yoo jiraate madda galii isaa babal'ifachuun madda galii dabalataa horachuun baay'ee barbaachisaadhaaf dirqama ta'a. Saayinsiin dinagdee sigaan kanuma dheeraadha. Kabiraan shanaffaa irratti hojii tokko nuffinee waajjira tokko nuffinee jijjiirrachuu barbaanna yoo ta'e madda galii tokko duwwaatti rarraanee jira yoo ta'e hojii le jijjiirrachuudhaaf danqaa ta'a jechuudha. Maaliif yeroo hojii dhaabantu jira. Qorannoon akka mul'isutti hojii tokko dhaabanii hojii ittaanu argachuudhaaf ji'a ja'a fudhachuu danda'a jedha saayinsiin. Ji'a ja'an kana keessa maaliin jiraan? Hanga hojiin inni nuti kan biraa barbaannu dhufutti wanti ittiin jiraatan, wanti ittiin mana ofii jiraachisan, wanti ittiin baasii ofii haguugan nama barbaachisaa jechaadha. Kanaaf madda galii tokkotti gaafa rarraanu gabra abbaa qabeenyaa sanaa, gabra waajjira sanaa, tajaajila abbootii qabeenyaa yookaan abbootii waajjiratti qaxaramnee taanee umuriin keenya akka dhumu nu godhaa jechaadha. Salphaatti hojiin jibbini, hojii balfinee tokko dhiifnee yakkatu keessatti geggeeffama hojii xuraa'ummaa garaagaraa tullee keessa jira yoo ta'e sana dhiifnee hojii biraa jijjiirrachuun illee salphaa hin ta'u jecha. Kanaaf madda galii tokkotti rarra'uun balaa tokko lama sadii duwwaa miti. Ja'affaa irratti carraa haaraa akka hin uumne nama godha. Carraa haaraa uumuun dabalata maallaqaa barbaada. Carraa haaraa uumuun beekumsa dabalataa barbaada. Carraa haaraa uumuun humna qaban ofiitiin hojii dabalataa yookaan carraaqee dabalataa gochuu nama barbaachisa. Hojii tokkitti rarraanii madda galii tokkitti rarraanii jirra yoo ta'e garuu waan barbaannu dabalataa tokko qe'ee keenya keessatti, hawaasa keenya keessatti, maatii keenyaaf illee akka nuufneef danqaan nu godhaa jechaadha. Hordoftoota sagantaa dubbii dirree dinagdee hora miidiyaadhaan kan darbu hamma har'a wanti nu haasa'aa jirru maalidha? Carraa hojii madda galii dabalataa akkamitti uummannaadha. Tuqaa ja'an amma kaafnes immoo madda galii tokkotti rarra'anii deemuun balaan ni baatee deemu maal akka ta'e isin biraan ga'uu yaalleerraa. Tuqaawwan hafan ittaansinee muuziqaa ittaanu booddee isin biraan geenya turtiin keessan hamma dhumaatti nu wajjin ta'u viidiyoo kana firoota keessaniif warra madda galii tokkotti rarra'anii qonna duwwaa horsiisa beeladaa duwwaa irratti hojjetaa mootummaa yookaan miti mootummaatti ta'anii achitti hafan biraan ga'uu hin dagatinaa. Haa humneessinuun, haa jajjabeessinuun ija isaanii akka bannu haa goonuudhaan walitti deebina. Hordoftoota sagantaa dubbii dirree dinagdee walitti deebineeti jirra. Mee hawaasni keenya keessumatti uummanni naannoo Oromiyaadha amala madda galii isaa ilaalu. Amala madda galii isaa inni jalqabaa qonnaadha yookaan qonnatti kan hirkate. Irra jireessi uummata keenyaa harki 85 hanga harka 90 kallattiinis ta'e alkallattiidhaan qonnatti yookaan horsiisa beeladaa fi qabeenya uumamaatti kan hirkatee deemudha. Qonni immoo rakkoo garaagaraaf saaxilamaadha. Qonni kan inni dhala namaa keessatti kan inni fayyaduu fi ittiin of jiraachisu nyaata mana qe'ee keessatti waan barbaannu nuu fiduudhaaf yoo ta'e malee dinagdee wayyeeffachuudhaaf jireenya keenya jijjiirrachuudhaaf guddina dinagdee argisiisuudhaaf qonni nama dhuunfaadhaan qotamu horsiisi beeladaa nama dhuunfaadhaan horsiifamu warraaqsa dinagdee jabaadhaan nama ga'uu hin danda'u. Hawaasni keenya garuu irra jireessi qonnatti kan hirkatee jiruudhaan. Kan biraan dinagdeen hawaasa keenya amala inni qabu keessaa magaalaarraa kan fagaate. Wanti magaalaarraa fagaatee jiru productivityinsaa, oomishtummaansaa gadi aanaadha.
Revenuusa galiin ni fidu gadi aanaadha. Teknooloojiin ni barbaadu gadi aanaadha. Qaroomin ni barbaadu gadi aanaadha. Jijjiirama dinagdee fiduudhaaf kan inni gargaaru gadi aanaadha. Maatii ofii keessatti ga'umsaan akka jiraatan nama gochuudhaaf baay'ee gadi aanaadha. Uummanni keenya uummattoota naannoo keenya jiranii wajjin hedduu baay'ee isaaniitii wajjin wal bira qabamee gaafa laalamu qonnaa wajjin kan walitti hidhatuu fi magaalaarraa kan hiixuu ta'edha. Kabiraan bu'aa gadi aanaa ka fiduudha. Low revenue dha baay'een isaa kan ittiin beekamu or low profit venture irratti uummanni keenya kan inni hirmaatee jiru. Mee magaalaa Finfinnee keessa gadi baanee kiiloomeetira tokko akka baaneeni hawaasni keenya jireenya inni jiraatu hojii inni hojjetu madda galii inni qabu yoo laalle bu'aan isaa yoo shallagame gaaf baasii isaallee hin deebisu. Waggaa guutuu qotee waggaa guutuu haramee waggaa guutuu daldalee waggaa guutuu oomishee waggaa guutuu hojjetee bu'aa hammam irraa argate maal waan ol kaawwachuu danda'u irraa argate jennee yoo laalle waan baay'ee gadaanaadha. Low revenue, low profit venture irratti jechaadha uummanni keenya kan hirmaatu. Dhumarratti less capital intensive dha. High labor intensive, less capital intensive. Wanti capital intensive hin taane immoo capital intensive gaafa jedhu maal jechaadha? Waan machinery dhaan hojjetamu, waan meeshaalee garaagaraan hojjetamu, hojii harkaan hojjetamu irra darbee jechaadha. Kanaaf wanti computeraan hin hojjetamne, wanti machinery hin hojjetamne, wanti equipment garaagaraatiin hin hojjetamne bu'a qabeessummaan isaa yaraadha tokko. Market oriented ta'uunsaa gabaa xiyyeeffatee hojjetamuunsaa baay'ee gadi aanaadha kan inni ta'u. Kanaaf si'a baay'ee waanuma harkaan hojjetamu, waanuma ogummaa horsiisee bulaaf qotee bulaa duwwaan hojjetamudha. Gara kapitaalaatti yoo ilaalle low kapitaalli inni itti fayyadamee hojjetu yoo jiraate baay'ee xiqqoodha. Yookaan sanyii filatamaa wayii fayyadama yookaan xaa'oo wayii fayyadama ta'a. Kanarra kan darbe high capital intensive waa ta'an itti fayyadamee oomishuunsaa baay'ee gadi aanaadha jechaan. Warreen akkanaa kunoo maraammartoo hiyyumaa keessaa nama hin baasan. Warreen akkanaa kunoo jireenya harkaa gara afaanii caalaa nama hin dabarsan. Warreen akkanaa kunoo namni qabeenya horatee abbaa biyyaa akka ta'u nama hin taasisan. Kanaaf maddeen galiin hawaasa keenya maal akka fakkaatu kanarraa hubachuu ni danda'ama jechaan. Hordoftoota sagantaa dubbii dirree dinagdee wanti nu mari'achaa jirru maddi galii dabalataa hawaasni keenya akkamitti horachuu danda'a ka jedhudha. Income diversification sa jedhudha. Alternative income source akkamitti create goona ka jedhudha. Kanaaf turtiin keessa nama dhumaatti nu wajjina ta'u sagantaan keenya hin xumuramne mata dureen ittaanu kan dubbannu ergaa akkas ta'eeti madda galii dabalataa akkamiin horachuun danda'ama ka jedhu ittaan sinee dubbanna muuziqaa ittaanu booda wal agarra turtiin keessa nama iyyuu nu wajjin haa ta'u. Hordoftoota Hora Miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee walitti deebineeti jirra. Egaan mata dureen ittaanu kan inni wajjin dubbannu isin gargaara, isin fayyada, ija keessan isinii banuu danda'a ka jedhu tuqaa 10 akkamittiin itu madda galii dabalataa horachuu dandeenya ka jedhuun ibsa biraan ga'a amma turtiin keessa nama dhumaatti nu wajjin ta'u. Inni jalqabaa hojii yeroo alaa barbaaduudha. Part time job sa jennudha jecha. Yoo waajjira mootummaatti hojjenna yoo ta'e waajjira mootummaa keessaa gadi baanee raayidii hojjechuu dandeenyaadha. Hoteela keessaa keessumsiisuu dandeenyaadha. Waardiyyummaa hojjechuu ni dandeenyaadha. Yookaan manatti gallee waa hojii dabalataa cinatti hojjechuu ni dandeenyaadha. Guyyaa keessa sa'aatii 24tu jira. Hojiin akka seera hojjechiisa humna namaa biyya kanaatti namni takka sa'a 8 qofa akka hojjetudha kan eeyyamamu. Sa'aatii 16tu irraa hafee jira jecha. Baay'een hawaasa keenya, baay'een uummata keenya miti sa'aatii 16 duwwaa sa'aatii 8 isa hojiif ramadamuyyuu sirriitti hojiirra oolchee hin hojjetu. Kanaaf sa'aatii 16 afaan kana maalan ittiin hojjechuu danda'a? Hojii dabalataa maalan hojjechuu danda'a jennee yaadannoo irra jiru. Hojiin tokko dadhabsiisaa ta'uu danda'a. Hojiin tokko kan nama saalfachiisu, kan mataa gan nama buusu, kan kanan hojjedhee jiraadha jennu nu taasisuu danda'a. Namoonni baay'een kaabaa dhufan kibbaa dhufanii magaalota gurguddaa Oromiyaa keessatti hojii hojjetanii hojiiwwan akka nuti xiqqaadha gadi aanaadha kabalfamuudha ka jennu sana hojjechuudhaan kan isaan irra duroomanii abbaa gamoo ta'anii nuti abbaan biyyaa ka jennanii. Kanaaf hordoftoota sagantaa dubbii dirree dinagdee waati jechaa jirru part time job yookaan immoo hojii yeroo boqonnaa, hojii sa'aa, hojii alaa dabalataa akkamitti barbaanna ka jedhu madda galii dabalataa kan ittiin uummannu keessaa tokkodha. Lammaffaan hojii mataa ofii uummachuudha.
hojii kumaaf kitila uumutu danda'a. Namni saamunaa manatti hojjetee illee gurguruu danda'a. Namni biddeen gogaa manatti tolchee gurguruu danda'a. Mi'eessituu manatti hojjetee gurguruu danda'a. Buna hakaa'ee mana hojjetee gurguruu danda'a. Oomisha qonna garaagaraa baadiyyaadhaaf fidee asitti yookaan qulqulleessee riipaakii godhee distribiitii godhee hojjechuu danda'a. Yookaan mana bukkeetti hojii ogummaa garaagaraa hojii mukaa ta'uu danda'a, hojii sibiilaa ta'uu danda'a, hojii waraqaa, hojii baay'eetu uumamee hojjechuu danda'a jechaadha. Dandeettii qabnuun, beekumsa qabnuun, muuxannoo qabnuun hojiin ani uumee hojjechuu danda'u maali ka jedhu keessa keenya ilaallee qalbii keenya ilaallee dandeettii keenya ilaallee hojjechuu ni danda'ama jechaadha. Sadaffaan galii argannurraa aksiyoona garaagaraa irratti investii gochuu dandeenya. Amma barri nuti keessa jiraachaa jiru aksiyoononni garaagaraa baay'ee yeroo itti bal'ataa jiranidha. Aksiyoononni bal'achaa jiran kun balaa baay'ees baatanii ka deemanidha. Harka dhibba keessa harki 70 harki 80 ka diigamu ka qabeenya namaa fudhatee badu kan kasaaraadhaaf ta'anidha. Garuu aksiyoononni baay'ee profitii ta'aa jiran amaleeffatamaa jiran jiru amma biyya keenya kana keessatti. Warreen akkasii keessatti 10,000 ta'u, 20,000 ta'u, 100 ta'u, 200 ta'u irratti investii gochuun jijjiirama fida. Baankiin Oromiyaa ka jedhamu ammaa kun guyyaa gaafa dhaabbate baay'een keenya PF Provident Fund jedhamtu waajjira keenya irraa liqaan fudhanii qarshii 10,000 duwwaadha irratti investii goonee kadhamu. Har'a waggaa 10 meeqa booda baankii kana dhattanii yoo laaltan namoonni gaafa sana 100 akkas 50 irratti investii godhan har'a mana miliyoonaati. Miliyoona 2, 3, 4, 5 gadi hin qaban. Wanta har'a aksiyoona irratti xiqqaadha jennee investii godhu tuffachuu danda'u nurra hin jiru. Kanaaf haxannatu haa guddatu. Jabaa ta'u laafaa haa ta'u waa qabnurraa aksiyoona irratti investii gochuun madda galii dabalataa uummachuudha jecha. Arfaffaarratti yoo mana qabnate yoo lafa qabnate achirratti waa kireessuu dandeenya. Dabalataan ijaarree hojii madda galiitiif akka isaan oolan gochuu dandeenya. Magaalota gurguddaa Oromiyaa keessatti yoo ilaalle Finfinnees magaalota akka Holataa, Buraayyuu kana, Bishooftuu kana, Adaamaa kana, Shaashamannees, Gobbaas, Gorees isas fudhannee yoo ilaalle namoonni keenya baay'een kan isaan godhan manuma qaban lafa qaban bukkeetti kutaa takka ijaaru qarshii 5,000 fida, qarshii 10,000 fida. Kutaa lama ijaaru qarshii 10,000 fida, qarshii 10,000 fida jecha. Kanaaf ideal resource ka ta'e qe'ee keenya keessa ka jiru lafa duwwaa ta'e sheedii wayii xiqqaarra kaa'uudhaan kiraayiidhaaf akka inni oolu yookaan waa keessatti hojjechuuf akka oolu gochuu ni danda'ama jechuudha. Kun madda galii dabalataa gurguddaadha. Namoonni baay'een magaalota gurguddaa biyya kanaa keessa jiraatan isa mootummaa yookaan miti mootummaarraa argatan caala isa isaan mana isaanii bukkeetti kutaa 2, 3, 4, 5 ijaaranii kireessantu ji'aan 50,000 60,000 isaanii fidee har'a financial freedom gaarii akka qabaatan kan isaan taasisaa jiru waan akkanaati. Kanaaf ija keenya habanan. Akkamittiin itu waa xiqqoo qe'ee keenya keessa jirtu kana irratti hojjennee madda galii dabalataa ittiin uummachuu dandeenya ka jedhu kana hayaanno jechaadha. Shanaffaa irratti meeshaa garaagaraa bitanii kireessuun ni danda'ama. Meeshaa constructionii baay'eetu jira. Jenereetii ta'uu danda'a. Birrii 20,000 30,000 bitanii kireessu. Paanel ka jedhamutu jira kan constructionii fuudhu isa kana bitanii kireessu. Dukkaana garaagaraa qodaa itti nyaataaf oolu kana yeroo aruuzaaf yeroo taaziyaaf kan oolan kan hundumaa bitanii kireessuu ni danda'ama. Wayyaa misirroo waa hedduutu bitanii kireessanii irraa galii argachuu ni danda'ama. Kaameraallee bitanii kireessuu ni danda'ama. Laayitii garaagaraa bitanii kireessuu ni danda'ama. Kanaaf meeshaa garaagaraa bitanii kireessuu irratti warri hirmaatan maddi galii isaanii sadarkaa guddaarra kan jirutu hedduutu jira magaalaa keessa. Yaadattu namoonni aruuzii wayii isin mudate yookaan taaziyaa wayii isin mudate meeshaa dhattanii kireeffatanii mana ijaarrachuu meeshaa wayii kireeffatanii sagantaa wayii qopheessitanii isaaf dhattanii meeshaa kireeffatan hammamiin akka kireeffatan 20,000 30,000 40,000 kireeffatanii argitanii beektu ta'e madda galii guddaadha. Kanaaf meeshaa garaagaraa bitanii kireessuun illee madda galii dabalataan uumuu danda'a. Jahaffaarratti bitanii gurguru. Namni baay'ee magaalaa Finfinnee magaalaa akka Adaamaa kana keessatti meeshaa yuuzdi ta'e kana ni bita, ni ka'a, ni gurgura. Mana bitaa hin ka'a, hin gurgura. Konkolaataa bitaa hin ka'a, hin gurgura. Jenereetara bitaa hin ka'a, paanelii garaagaraa meeshaa manatti itti fayyadaman garaagaraa waan akka motorsaayikilii, waan akka biskileetii, waan akka meeshaa ittiin huccuu miicaan, waan ittiin huccuu meeshaa qodaa garaagaraa mana keessaatiin tolfatan baay'ee yeroo namoonni gadi baasanii gurguran irraa bituudhaan aaressanii qalama dibanii deebisanii gurguruudhaan kun addunyaa irratti galii guddaa fiduudhaan beekama.
magaalota Oromiyaa keessatti galii guddaa fiduudhaan kan beekamudha jechuudha. Maaliif yeroo namni itti rakkate, yeroo namni itti wayiif qaqqabuudhaaf gurguru bitama, yeroo itti gatii rakkasaa, yeroo itti inni barbaadamu, yeroo itti gatiin isaa qaala'u gurgurama jechuudha. Kan miliyoona tokko bitee miliyoona lamatti gurguru jira. Kan miliyoona tokko bitee miliyoona sadiifaatti gurgurutu jira. Maddi galii salphaa miti wanta akkanaa. Ija keenya banannee yoo ilaalu waa baay'ee yeroo namni gabbaasee dhaabbati garaa gadi baasee yeroo gurguru sana binnee keenyee haaressinee wayyeessinee sona wayiitti dabalee yoo deebifnee gurgurree madda galii dabalataa jabaa kamiddaa keenya kan madda galii keessa waan bu'uuraa ta'e caalaa kan fiduu danda'a. Torbaffaa irratti tajaajila ogummaa garaa kennuu dandeenya. Fayyaa barannee manneen namaarra deemnee tajaajila fayyaa kennuu ni dandeenya. Computer saayinsii barannee manneen garaa waajjira garaa irra deemnee tajaajila garaa makaanikummaa barannee mana namoota garaa irra deemnee waa'ee ibsaa hojjechuuti. Ogummaa qabnu kanaan hojii ogummaa maamiltoota horannee sa'aatii hojii keenyaati ala yookaan immoo yeroo boqonnaa keenya irratti deemnee hojjechuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf yeroo amma jiru kana keessatti home care ka jedhan warri neersii kan hojjetan, fiiziyooteraappii warri waa'ee nervii kana hojii wal qabatee jiru warri baratan hojii gurguddaadha kan isaan mana namaarra deemanii hojjechaa jiran. Warri waa'ee ibsaa baratan meeshaa xiqqoo mana keessatti miidhamtellee deebi'anii dhaqanii suphuudhaan hojii guddaa hojjetanii madda galii gurguddaa kan isaan argataa jiranidha. Kanaaf maal jenna? Maalii ogummaan qabu? Muuxannoon qabu maal? Isa kanaan akkamittan deemee yeroo boqonnaa kootti madda galii dabalataa godha jennee itti yaaduun of ilaaluuf gara keenya ilaalu nu barbaachaa jira. Hojii investimentii irratti bobbaanee jirra yoo ta'e isa babal'isuu barbaada. Salgaffaa irratti oomisha haaraa uumuu. New product. Kakaleessan turre sooftuweeriin ta'uu danda'a. Yookaan waan meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu ta'uu danda'a. Yookaan mana alatti waan itti fayyadamnu ta'uu danda'a. Wanti kalaqame biyya kana keessatti baay'ee muraasa. Waan kaleessan turre yookaan immoo waanuma kaleessa ture tokko irratti sonatti dabalanii bifa isaa jijjiiranii akka inni more efficient, akka inni more productive, akka inni more service delivery dhaaf nama gargaaru gochuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf oomisha haaraa maala uumuu danda'a? Yoon biology baradheetu, yoon chemistry, yoon physics, yoon economics, yoon accounting, information science, medically waa baradhete gosa barnoota koo kanaan, gosa muuxannoo koo kanaan waa haaraa wanti uumee mallaqatti jijjiiruu danda'u. Maal ka jedhu ija keenya banannee yaaduudha. Dhumarratti kurnaffaa irratti projektoota haaraa garaa uumuu danda'a. Baankii uumuun, inshuraansii uumuun, qonna garaa uumuun, hoteela garaa, mana barumsaa, gosa tajaajila garaa waa projektii haaraa garaa uumuu danda'ama. Biyya akka keenyaa kun biyya keessatti investimentiin hin tuqamnedha. Biyya keessatti projektoonni hanga barbaadamu babal'atanii magaalaadhaaf baadiyyaa waliin hin ga'in jiranidha. Nuti waa xiqqoo televezyiiniidhaa fi marsariitii hawaasaa irratti arginutu waa baay'ee nutti fakkaata. Akkasumatti ganaa miliyoonotaan nu barbaachisa. Manni barumsaa miliyooniin nu barbaachisa. Buufati fayyaa miliyooniin, baankiin dhibbaan, inshuraansiinis dhibbaan, transportiin dhibbaan, hoteelli, tuurizimiin waa hedduutu ganaa jira. Kanaaf projektoota haaraa uumanii waayiloota ofii wajjin ta'anii gara hojiitti galu madda galii dabalataan dhufuu danda'a jechaadha. Hordoftoota sagantaa dubbii dirree dinagdee waan amma hangammaatti dubbachaa turre irraa madda galii tokkitti itti rarra'uun balaa akkamii akka baatu madda galii dabalataa uummachuuf akkamitti ija keenya bannee waa hojjechuu dandeenya kan jedhu ka'umsaaf ka ta'u isiniif firuu waan tayyaalirraa waa barataniitu jedhee tan abdadhaa gadi fageenya waa'ee kanaa barachuu barbaadde yoo ta'e kitaaba dhaloota dinagdeen humneessu jedhu bitattanii irraa dubbisuu dandeessu. Achirraa immoo warreen tuqaalee amma kaafne kana bal'inaan achi keessatti arguu dandeessu. Hanga ammaatti waan wajjin turtaniif guddaan isin galateeffadha. Viidiyoo kana firootaaf hiriyoota keessan biraan ga'u hin dagatinaa. Barri baratti qabsoo dinagdee geggeessinuudha, warraaqsa dinagdee geggeessinuudha. Uummanni Oromoo dinagdeen of danda'ee abbaa qabeenyaa ta'e barannitti abbaa biyyaa ta'uu danda'u mirkaneessuudhaaf qabsoo hadhaa baratti godhaa jirudha. Kana keessatti hirmaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa.